درسي دقدم فا برنوت أخلاقه. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوت أخلاقه ما تدرين كي نهرا الستر كان جدوتا. الستر جتشون تغطية الشيء وانتوكو أكسو وانتوكو أقوقو جتشودا. الستر على المسلم إن وقع في معصية شريطة ألا يعلنها ويجهر بها. نمتكو مدانا من مسلما كيس سقالتكو يوكي نمو معصية بدي جبونا من مسلماتكو مدتي يكسو فيدا كم بربادا مما تدريك رجلتي شرطي يوكي نمو yoo inni mul'isee hin hojjenne ta'e waan sana kan namaaf dhoksamu maasiyaan namaa kan namaaf dhoksamu yoo inni mul'isee hin hojjenne ta'e. inni biraan as-sitru huwa ikhfaa'ul aybi mudaa namaa dhoksuudha, mul'isuu dhiisuudha. yoo namni sun waan haala gaariin beekamaa ta'e irraa mul'ata ta'e, yaani namni kun kan isarraa beekamu waan gaariidha ture. لكن دغغوريسا كان كيس بؤيرة تانان وانتكن إفن بافمو إساب دقفا ما جشو. لقد حث الإسلام على الستر ورغب فيه. سر إسلاما أكنا مني مداولي ولي بدوكس يوكين أكنا مسلمات في مدان أكسمو فيك أبو عيبينسا هرنسا أكسمو فيك أبو إسلمنان وامتش تاسيس يوكين اتنمكا كاسيجرا. wantooti mudaa ta'an akkam faffacaaneef seerota garaa baasee jira. fakkeenyaaf nama afaaniin namatti darbee utuu namni sagaagalteetta namaan jedhu fakkanni reebamu taasise akka inni arrabasaa tirfiin gadhiisneef, nama sagaagale tokko irratti daangaa dhaabuuf ragaan namni afur akka argamu taasise. nam tokko mudaa nama jala deeme aybii nama akkan takataattalle akkan hordofne taasise. kanumaa wajjin nama waan dhagame waan argame facaasu mudaa jiru facaasuuf ammoo ibidda isaaf murteesse jechuudha. akkana jedhe rabbiin innal ladhiina yuhibbuuna an tashii'a alfaahishatu fil ladhiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fid dunyaa wal aakhirah والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جري أكا مكان ما بدو بربادا، جري مكان ما بلسو جالة كيسمت مؤمن توتا كيست مكابدات عن دبتمون ما والرجالة إبدا أليم تيدكبسات إيتو دنيا آخرات تساني في جراج ربين. إني كن أكا نمني dhoksaana maa hin baasne isa kana kan inni qabu. inni lammataa walaa tajassasu akka naman jala deemtanii naman hordofne yookiin ammoo akka naman sakattaane akka naman basaasne jedhee rabbiin dhowwee jira. khudhuu maa dhahara lakum wada'uu maa satara Allah jedha mujaahid hadis aayata kana fassareeti. waan rabbi waan isinitti mul'atee dirree bahee jedhe qabaati, waan rabbiin oskeera ta'e ammoo duukaan deeminaa dhiisaa jechuudha jedha. xabariinis walaa yatatabbac ba'dukum cawrata bacdin walaa yabxath can saraa'irihi. dhoskaa namaa saala namaan barbaadinaa, waan dhokatee jiru aybii namaan barbaadinaa jechuu barbaade rabbiin aayaa kana keessatti jedhaniitu hiika aayaa kana ibsu ulamoonni kun. قام برا وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. معنى تستترون أي تستخفون في قول أكثر العلماء. كان نسكتن انتان يرومك أنا ما بلسيتن دوبا قرتنين أرغان جلو جتنين مرت هاسوب سيفتن مرت دبتن قامني كيسر رقاسن اتبهورا kan dhokattan miti jedha. hojii hojjettan kana, hojii hojjettan dubbii dubbattan kana kan namarraa dhoksitan miti. kallattiin inni hojjetus ta'e inni warra kun hojjetanii yookiin maasiyaa keessa galaniiru jechuus ta'e
hundumtisa rabbiif dhokataa miti rabbi irratti mul'ataadha sanaaf sanama waliin ammoo qaamni keessan isin bira jira kan isarraa dhokatu miti jedha igan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa aybii namaa yookiin mudaa namaa dhoksuun maal akka ta'e bifa kanaan barsiisa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam kullu ummatii mucaafan illa almujaahiriin ummanni koo hundumtuu tikfamoodha yookiin ammoo irra isaaf darbama ummanni koo hundumtuu irra isaaf darbama illa almujaahiriina warra dirree baasan malee warra ifa baafatan malee wa inna min almujaaharati ifa baasurraati an yacmala arrajulu billeyli camalan namichi halkan hojii ta'e tokko hojjetee ganamni yeroo ga'u yoo lafti isaa bari'u yaa abalu eda waan akkas akkasiin hojjetaa bule jedhee himachuun haala rabbiin isaaf dhoskee bulee jiruun sitrii rabbiin isarra kaa'e ofirraa fuudha namoonni kun haala kanaan gaafa ibsatan hin qabamu ofii isaaniitii ofitti addeessan waan ta'eef itti gaafatamu jechuudha أن ستر الله مستلزم لستر المؤمن على نفسه ربي إنما أكسون إني جلق أبان سائف أسكورت هنداء إذا كان وجه والقبط أبان سائف أفباستانا ربي وانسا سترو متيجو أبان سائف أفباستانا ربي نسا سترو إستف أفباسي وانتيف جلق أبان سائف أسكيتي ربي نسا أسكا جتشارا كناف أسكام برباچي ساكتي دبة رسول ربي عليه الصلاة والسلام من داچر أرقم إلى الجسي ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة نمنين ما مسلمات في مداسة هرنسة عيبيسة إساف أسكي ربي مداسة كدنيا في آخرات إساف أسك يوكي مداسة إساف سترة عيبيسة جد رسول ربي عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما أي بدنه أو عيبه بعدم الغيبة له والذب عن معائبه وهذا بالنسبة إلى من ليس معروفا بالفساد نمنكن نما بديه الجتشون بيكم نتأوسها وجين كانت أوجه والقبطة جلو إفسب الآم كرفول درات نودفا رسول ربي عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه يا نمني الرب ساتين أمنه ولم يدخل الإيمان قلبه إيمان قلبي ساكي سكر سينين لا تغتاب المسلمين مسلموت هنياتنا عورات وكين أسكا سانس جلدين تنين فتشنا مالف يوجد من أمننا ما جلدين مدانا ما فتشه ربين dhoksaa jala deemee yookiin dhoksaa dirree baasee mana isaa keessatti illee ta'u rabbiin isa xinneessee isa fokkisiisaa jedha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam namni nama xinneessee nagaan hin ba'u aybii namaa barbaadee funaanee rataanaan kan isaas aybiinsaa hin argama hin mul'ata rabbiitu isatti madda ofii isaatii isa fokkisiisa waan ta'eef osoo mana isaa keessatti illee ta'e waan hin hafnedha namni nama jala deemee nama xinneessuu barbaadu jechuudha waa'ee سينا ماعذ بن مالك هيستي نمتشا سغاغالي وكين وفتي أماني بودا مرتين سرت مرتايدا وايسا كيستي واعترف على نفسه بالزنا وسأله أن يقيم عليه الحد أكا سغاغالي وفتي أماني أكا أدبين رتك جيفة مدفي قافته إرقام ربي اتي أججن نبي ربي عليه الصلاة والسلام قافا ندفع نسقا قالي وان زناك سنقالي أدبين الرتق الجيسا يرقم ربي قافا نجدو إرقم ربي إين يتزنا قوتي جدني هنقافا نجدو أكسو مس دبرتتين قوسا غامدية جدام ترى دفتي نسقا قالي يرقم ربي أدبين الرت مرتسا نقول كلهم بربادا قافة سنجتوس أين يوجين سقاقل تجدني هنقافن النمسن يعني ستر الأبان سأفهم من وانتب إسا أفهم التراوة ممالي كان بيك من سنة بربادا مئر التراوة موججود سينا كان كيستي قباسة براتين كان نهاتي ماعز جلقبا أبو بكر برادو في رضي الله عنه في مال جدان نمشي توكو يو سقاقلي
namichi ta'e tokko ni sagaagale jedhee dhufee waa'iduma ofii itti himu gaafa inni barbaadu Abubakri maal jedhaani dubbii kana nama biraatti himteertaa jennaaniin lakkin himnee jedheeniin calluma jedhiiti gara rabbii keetti toobadhu sitrii rabbii ofirraan fuudhinii sitrii rabbiitti kee jala dhokadhu rabbiin toobaa garbicha isaan taqabbalaa hin dubbatin namatti jedheetti dubbate Abubakri lammata obsuu dadhabee Umariin naqee gaafate Umaris nafsi deebiidhuma Abubakri deebiseef sana booda ergamaa rabbii bira deemee itti dubbate Maa'iz gaafa kana rasuulli rabbii yeroo inni dhaqee itti dubbatu irraa garagalu ammas kallattii kanaan dhaqee itti dubbate irraa garagalu kallattii yeroo sadi deddeebisee itti dubbannaan ergamaan rabbii maatii Maa'izitti erganii Maa'iz kun namni Maa'iz jedhamu kun inni dhukkubsataayi moo maraatummaa qabaa jedhanii maatii gaafannaan lakki nama nagaadha nama fayyaadha jedhaniin eega hamma kana hunda sitrii yaalanii booda gaafa karadattuma hundaan inni of mul'isee ifa of baasu maal godhanii ati fuuteetta moo ganaadha fuunee jedhanii gaafatanii fuudheera jedhe sana booda murtiin irratti geggeeffame khaxwaa kana keessa maaltu jira tarkaanfii kana keessa yookiin seenaa kana keessa akkamitti akka mudaa namaa dhoskuun namarra jiru kan ibsu ta'a أن الستر أولى بالمسلم على نفسه رسكتشون جدا ابن عبد العثير ابن عبد البر عفوا ابن عبد البر حديثة كان الراكن وباتا مكيستي نمني مسلمة أف أسكوتو الرئيساف جالاتو هبتا ما جداس كيستي رسول ربي عليه الصلاة والسلام نمتشي تأيتوكو هزال كان جدا مجرى gaafa Maa'iz yaada kana kaasu ergamaa rabbii dhaqee gaafadhu jedhee kan gara ergamaa rabbiitti isa erge Maa'iziin erge Hazzaal jedhama namichi maal qaba yaa Hazzaal otoo wayaa keetiin dhoskiteerta ta'e isa sanatu siif gaarii ture natti ergitee akka adabbiin irratti geggeeffamu gochuu keerra jedhani walumaa galatti nama aybiidhaan hin beekamin mudaan irraa hin beekamin dhoskuufiitu irra filatamaa fi barbaadamaa ta'uusaa akkasumas dhoksuudhumatu murteessaa ta'uusaa dubbatani rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam أبو بكر رضي الله عنه مال جدا لو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله عز وجل أتوني نما واها تاجر قبي ربين أتو إساب دوسكين جالت أتو نما دوجيجرو قبيتي أتو ربين إساب دوسكين جالت أجر أبو بكر رضي الله عنه مداسا باسهمو أدبر رتجيجي سوچالا أتو ربين أكن ملأن قد إسا سترين بربادا جدا يا نساء المؤمنين إذا أذنبت إحداكن ذنبا فلا تخبرن به الناس أكن جت عائشة رضي الله عنها يا دبرتوتا مؤمنة يروتو كونغيسا بديه جتا كان دبرتنين متن أديسنا ولتستغفر الله يفهم ربي شاكرته ولتتب إليه قرساها ديبت مالف يوجد إن العبادة قربوني يعيرون نما الرب سمالي ولا يغيرون ركونا من كيس جرون ما في جيراني وانسانا كيسا نما باسو التنكبن ربي نمو نما الرب سمدانا من ركا أسنتئن ركونا من كيس جرو كيسا نما باسا مع صيانا ما نما فديسا ولما قالت صحابوني إلى الجكسيك أبو سلفني على ابن بدر مال جدا لا يعذب الله عز وجل قوما يسترون الذنوب ربين أمة بديساني الأكفتن أزبو كان جتشم مالني قتي إسام الإسود أبن سنة إسان أزبو ليسا يجال توبتني رادي بأني رتانا أكسا ظهر سيوكم الإسيه هجتي سنة تساني أزبو سسننتوي رادي من ربي نساني فأرار مجال سفيان بن عيينة رحمه الله مال جدا لولا ستر الله عز وجل ما جالسنا أحد أتو رب عيبي كينينون أسكنتي معصيا كينينون أسكنتي إيتي نم تكن وجنهن تاء تري معصيا كينيا في يوكي نمو بدين هجنف ذنبي كينيا في جيتش وكي مدانو قمنو في جيتش نمنين وجنهن تاء تري رب ما تنود أسكي جنان نمنين والإنجرات مالي من سمع بفاحشة فأفشاها كان فيها كالذي بدأها شبيل بن عوف الأحمسين أكجلد
akkana jedhama ture jedhu namni badii tokko dhagahee fokkisni tokko dhagahee waan badaa wayii dhagahee wanta sana facaase akka namticha waan sana hojjeteetti fudhatama jedhama jedha akka namticha waan sana jalqabee hojjeteeti. Fudayl ibn Iyaad al-mu'minu yasturu wa yansah amala mu'minaa keessaa wanti ifaan wanta irraa beekamu maani namni mu'mina ta'e tokko nama dhoksa deebi'ee waan gorsa namaa kenna nama qajeelcha. Namichi faajira ta'e ammoo sitrii namarraa fuudhee nama fokkisiiseeti ittiin nama arrabsa deebi'ee jedhu. للعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس فمن هتك الستر الذي بينه وبين الناس هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. قربتشي ستري قدوساف قدو ربي جرو تجرى قردو اتسو قدوساف قدو ربي قفت الوكاتي جرو جرى كان قدوساف قدونا مات الوكاتي جرو تجرى. namni sitrii gidduu ofiitiif gidduu rabbii jiruuf kaasee of mul'ise rabbiin sitrii gidduusaaf gidduu namaa jiru baasaa jedha. Gabaabaadhumatti namni of sattaruu akka qabuudha asirraa kan fudhatamu namni nama sattaruu akka qabuudha kan fudhatamu mudaa namaa baasuurra dhoksuufii fi achirratti akka inni itti deebi'ee mudaa keessa hin galle irraa isa gorsuutu seera islaamaa keessatti babal'ataa jechaadha. Bu'aan sitrii irraa argamu inni jalqabaa akka mu'mintoonni wal jaallataniif ofitti wal qaban agarsiisa. Inni lammata namni maasiyaa hojjetu tokko dhoksamee fi akka inni maasiyaa hojjetaaru namatti dhiisanii dhoskanii fi gorsuun akka inni dafee toobaa godhatee gara rabbii deebi'uuf isa gargaara. أن فضح الناس قد يجر كثيرا عن العوام من عوام الناس على المعاصي. نمتك يوفك كسيسني يوكين بديه نهجتين مقاباسني فوق كسيسون يو أرقمي وانتكو بايه يوكين يروح الدو نمك نقر معصيا هجتشو تجيس ولا لا نما سبب إنسا فوق كسيسنان اللي كي يوكين تيكي كيس قلا واسنا دي سورة واتجعالي كان بلسو تأو كيس قلا كان الرا حكنا كان أولشا جتشو دا يو يو ستري قول نيفرفا أن نفس الساتر تزكو نمني ويرضى عنه الله نمني نما في دسك وفي الرتساتو نما الرتساتو يود أسك ربين أسكو ساكنا جالتا لبون سا إساب كل كلوفتي كان قوتشو ساتين أكسمس دنيا آخرة ربين سستر بؤا أسر أرقمون نمني قتين ومدادا ما كانت أسكيب ربي مدا كان سامو إساب دسك حرب الشاسون تين بر آخرات تسيجون وخاصة كيسمتيو يرون مونيكون كانوا من ذوي الهيئات وركب جاك أبو يوتان ورب بايه بدين الرا أرقم تأوباتني رتانا أكسساني فتأججون. يقول ابن تيمية فمن أظهر المنكر وجب عليه الإنكار كان في بدين إسراهم بيكا مججو كان الرا نمني بدين إسرا ملأتي رتانا نرتي مرموتنا من رجرات جلدي من يوسون تاني جتشا. فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه بل ترفع. نمني التين بيكما تانان جل نواوين بديد أن بيكما تانان نمني اذكر اتهمموت وكين الفودموت يارسا من مرتيتين قاموت برباتشسا راجل. ابن رجب رحمه الله أكا جلوتي نمني بكلمتي قودا ما جل إني توكو من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي نما دوكاتاتي كما عصيان إسراهم بيكمن چبو هجته يوكين وانجلا يوكين بدي هجته كان بيكمن نما كان الرأيو دوغوري يوكين مجوجدي يوكين كفاتين إسرا أرقامي نما كان فكوسا إفباساني ستري الراكاسون هم برباتشسو سني hamii haraama ta'e ta'a. Inni kun ragaa hedduutu kana wajjin wal qabatee jira jedha. Kanarra rabbiin warra fokkuun namaa faca'uu barbaadan mu'minni fokkuunsaa yookiin xinneenyisaa akka inni faca'u barbaadan rabbiin azaaba isaanii qopheesseera jedheeti dubbata.
akkasumas namni kun badii hojjetee ka'ee badiin isaa dhoksamuuf inni kan biraammoo nama badiitti shakkame hin hojjenne garuutti shakkame gaafa kana facaasuurra dhoskuutu barbaadamaa ta'asa kanas fakkeenya akka seenaa Aisha radiyallahu anha inni lammaffaan qoodamni lammaffaa man kaana mushtahiran bil ma'aasi nama ba'siyaasaa ifa baafatee dirree baasee ma'siyaa kamiyyuu yoo hojjete dhimmi waan tokko isatti hin dhagahamne kanatu jira inni kun faajira nama kanarratti waa isaa dubbachuun hamiin ta'uu jedha yaada Hasanul Basrii fi namoonni biraanis ulamoonni biraanis yaada kana kaasu nama kana mudaasaa barbaadanii akka inni adabatti dhiyaatu gochuun ni danda'amaa jedhu mudaasaa barbaaduun kan namicha kana sababiin isaatis rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waqdu yaa unis alamra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha namichatu dhufee gurbaa kireeffadhe tokkotu yookiin kiraa namicha kana gurbaa kana namicha kanarraa kiraa kireeffadhe jennaan sagaagale dubartii akkas akkasitti sagaagale jedhee irratti ragaa ba'e isiin of hin himne nama kan biraa dhufee akka dubartittiin kun sagaa nama biraatii wajjin sagaagalte dubbate san booda deemiitii haadha manaa kootti jedhe deemii dubartittii bira gaafadhu yoo isiin ofitti amante adabbii irratti raawwadhu jedhe rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafa wantichi ifa ta'ee mul'ate wanta na gaafatanii dirree baasuun ni danda'ama yaada jedhu qabsiisaa jechuudha walumaa galatti bu'aan sitrii yookiin mudaa namaa dhoskuurraa argamu maal akka ta'ee fi akkasumas ammoo qur'aanas ta'ee sunnaan hadiisni jechuudha kan inni itti kaasu kan inni barbaadu tarkaanfiin jalqaba of dhoskuu fi namoota biraas dhoskuu ta'ee inni barbaadamaaf inni jalqaba of dhoskuu yookiin sitrii ta'uusaa addeessaa jechuudha. Egaan iddoowwan itti mudaa dhoskuun itti calanqisu keessa hedduutu jira. Isaan keessaa muraasa ilaala. Tokkoffaan sitrul muslimi nafsahu namni muslima ta'e tokko inni jalqaba ofuma dhoskuu qaba ayyuhan naas قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله جاء رسول ربي عليه الصلاة والسلام يا نما يرونس وان دانغا ربي تأج أبسورا أف إيغوك أبدا إسنف دياتير إسن كيسا نمني معصيا فكتو كان وان كسي يكين كشاشاتات كان كيسا قالور ofiirosin ofeegdan dhiyaateera namni kana keessa galee argame akka dhoksaa rabbiitiin of dhoksu isa rabbiin isa dhokse baasee akka of hin himne akka of dhoksuu qabu jedha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam walumaa galatti namni ifa galche ni qabama jennee hadiisa darbe keessatti ilaallee jirra of dhoksuu qaba jechaadha inni lammataa sitrul muslimi li ikhwaanihi almuslimiin obboleeyyansaa muslima ta'aniif dhoskaa gochuu qaba ammas دربي نما فكسيسون قبو نمني مسلمة ستر من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة نمني أبوليس ستر رب الدنيا آخرة إسا ستراجرة إني سدفا ستر الميت نما دو إجرو نمني دي قطوكو رسكو قبا من غسل ميتا فكتم غفر الله له 40 مرة namni nama du'e dhiqee janaazaa dhiqee mudaa sarraa argame dhokse rabbiin marsaa 40 isaaf araaramaa jedha kanneen kun muraasa bakkatti mudaan dhoksamuu qabudha mudaa mana keessaa dhoksuun jira mudaa yani rakkoo biyyaa dhoskuun jira kanneen dhokachuu qabu jechuudha yoo mul'ate kan rakkina fiduu danda'u dadhabina jiru kan mootii dhoksuun jira kanneen hedduutu jira kana keessaa inni kun muraasa isaati jechaadha sababoota yoo raawwatan akka amala sitrii yookiin nama dhoskuu kana nama horachiisutu jira amala kana horachuuf nam tokko kan waan arge hundumaa odeessuu rabbi isaa laaffisee naanuma odeessuma rabbirra kaayetu jira kaan ammoo amala namaaf dhoskuu kan qabutu jira kan irra darbee gadi qabee namaaf dhoskuutu jira isa kana laalchisee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waan jiru dubbatanii jiru egaan amala kana horachuuf maaltu nama barbaachisa laata
سكيساتوكو أن تعلم فضل الستر وأن من ستر أخاه المسلم ستره الله في الدنيا والآخرة جل كبابو أجر أرغتا مبيكو نمني توكو يو مدانا ما نما أكسي مدانا ما توكو يو أكسيف مال أرغتا كان جل أبيكو دا إني لما تا هيك أبولما بيكو دا أبولما مال أكتا يو بيكي مقاسا بلسو سنكو كناف ربيني إنما المؤمنون إخوة جد إجرا وتعاطف مثل الجسد جد إجرا رسول ربي عليه الصلاة والسلام فكقامة كوتي جر جد إجرا كان رتن داون قامني توكو فكسيسوني سرنجراتو جتشو يو بيكي نمني وليف سترو أملي فتا جتشو إني سدفا أن تضع نفسك مكان أخيك الذي أخطأ وزل فهل تحب أن تفضح أم تسترى of bakka sana keessee of ilaaluudha of bakka sana keessee yoo ilaalte ani isa akkasii iddoo nama kana bu'eetan oton ta'e namni mana fokkisiisuuma waa'ee koo baasee odeessuuma nasattaruutu natti tola jettee bakka sana of buuftee ilaaluudha inni afraffaa fi xumuraa an yanshagila al'abdu bi islaahi nafsi namni mudaa ofii sirreessuutti yoo mashguula ta'e دربي إسا كان ما فجأسو ساينكو سبب كانتو أكني أبسو ستاسا قال الحسن البصري يا ابن آدم لن تنال حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك أتي صدركا غاريوكي نمو إيمان رقابران جيسو هم مداو فيك أبدو نما تقول إستوتي جدا إجان ستريني اسلمنا كيستي إدو قدا قباب وآقداس قبا نما ربي إسا سترس نواتاسسو نما أفيس سترو نما ولس سترو تؤون توفيق ربي ملنتو ربي نوافقو درسي التانون هنگا ولت ديبنوتي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد